He is hero dhugaadha kun. Yaanni isaa nuu ta'uun waan biraati. Namichi goota ta'uu fidhiisuun waan biraati. Jegnaan ol ta'uyyoo. Siyaasa isaa hin fudhatta fudhachuu baatuun waan biraati bar. Akkatti jibbite nama tokko goota gadhee godhuun sirrii miti. Abiyyi waan irratti xiyyeeffate irratti nama murannoo qabu kun dhugaa jiru. Abiyyiin goota jechuun bilxiginnaa ta'uu miti. IPP ta'uu miti siigalee. Kaadiree bilxiginnaa ta'uu miti. Waan jedhe namni waan jedhe galmaan ga'u murataa jedhama. Kutataa jedhama. Just karaa kanaan ilaaltee goota jechuun mala. Yoo feete mootu Sumaalee fi Oromootti fudhattee Abiyyi ilma Oromooti jette. Oromoon bulchu Itoophiyaa bulcha mootummaa Itoophiyaati jette. Nuti dhageeffataa ture afaan Sumaalee akka keessanillee sirriitti beekuu baadhu haasa'uu baadhullee hiika hin beeka. Nasraan maal jedhaa turte ganama nuti ummata wal ollaa jiraatu. Ummata wajji nyaate, ummata wajji dhuge, ummata walirraa fuudhee walitti heerumsiisee Dumash baanna, ilma walaal baanna, ilma adeer baanna minaamin jedhaa turte ganama kana. Sinii galee waan Sumaaleef Oromoo walii qabanillee dubbataa turte, waan Abiyyillee dubbataa turte, waan kanarratti isin afaan Sumaalinyaa kun isa bayuun mala ilaalcha jedhu qabaa miira keessa galtan abbaa abdi xiqqoo waan miira keessa galtanatti fakkaata. Ati anama wallola keessan kana karaa lamaan hubadhaa. Ati Nasraan duraan wal janaa turtanii si dhiiftee nama sirra guddaa jaalattee atillee aartee fuutee rakkoon keessan sanna fakkaata malee siyaasa Itoophiyaa natti hin fakkaatu. Siyaasa Oromoolee natti hin fakkaatu. Maraafuu isinleen hiree ofii barbaadataa jirti. Atillee argatte isin lamaanuu obboleewwan kiyyaa afoo inaadilla yoo jettan jidduu kanatti ummannillee akkasitti koomentii jalatti barreessaa jira. Jarri kun wal jaalataa ture amma bakka bakka gorraa walitti naafe jedhaa jira warri hordoftoonni keessanillee yoo araaramtanoo. Abbaa abdiitti gaafe. Yoom qiyaamaan ganna jaatamallee ganna dhibba jaallee ati ima eena qiyaamoo sana illa yoom never never. Hin araaramtan. Ummata buqqisaan bakka kaa'uu Jangan. Aku bilang gara-gara Fadi asli. Sekarang kayaknya Ati lammeeffachuu yaada qabda. Abbaa abdii dogoggoraan jaartii biraa fuute Nasraa tana lammeeffachuu yaada qabda amma akkatti aartaa waa isii dubbatu. Aboo ani wanni na gubee wanni takka faana gubee na ajjeese bishaan humnaa fudhannaa Abiyyi Kingi maarree bishaan duraanuu kenna maarree mina baatnu ehe ka jaagjaaga ka seetota ka mata ka indajii ka hullum ka tookin ka politika ka hullum ka gabba liqaaca. Abbaa abdii maal Nasraani hooggantuu mootummaati moo maal akkamitti Somaaleen sababa Nasraan akka itti dubbatte uummata buqqisuu itti yaaddaati. kan dubbadhaan obsaa. Ani Video isi irra diuti godhanii irra dubbatanii na gubeera caalaa wanni na gube. wanta kan dubbachuu barbaada. Namni hedduun yeroo miidiyaa kana fayyadamu Asli Mahammad ajandaaf hojjeta. Follow barbaadaaf hojjeta. Daawwattoota hordofuudhaaf sooshaal miidiyaa kana irra guddaan namaa hojjeta. Inni biraa beekamtii barbaadaaf waan garaagaraa hojjeta. Ani akka Nasraa Oromoo Gursumitti ani beekamtii sin barbaadu dantaafis miidiyaa kanarra hin taa'u ani waan waa dubbadhe waa'ee siyaasaa irratti Guys mana kompilinki gora aktivistoota gurguddaa Oromoon qabdu wallolee wali araarsaa jirra uummata rukutama. Taappi gora kompilinki gora akka nama wannoo neetworkiin hin qaqqabne hayyee tufu Nasra. Asli keenya waasiimuu amma girgirri kana keessaa baanee ijoo irratti deemna. Dhimmee nuti irra dubbadhee sanii dhimma janaatii fi yookaan immoo dhimma oodensii barbaadaatii miti dhimma obbolummaa fi oromummaa biyyummaa irratti hin dubbadheesni galee ani kuni mataana wal qaba malee mataana gadi hin qabu ittiin boona sii galee ani siyaasaa biyya deeggaruu baadhus yeroo diinni Abiyyi irratti waan hin taane dubbatu du'eetiin bada malee nusooni arras borus jechuun sii galee gaafa Ila dubbiin teeti wanni an abbaa abdiiti ibsu. Abbaan abdii amma otoo har'aatti yeroo kana galte biyya galte namni maqaa kanaaf jedhu hin jiru. You are comedian. Nasraan sa'a kana osoo galte wallahi hin fannisan. Bilxiginnaa naga Nasraa jibbitu nama jibbitu qabdu kissii qabdi. Sitti hima itti fufu.
asli Itti fufi, kon tanchisi ani fufi. gaafa masaraa mootummaa gaafa masaraa obs taraan dubbanna gaafa masaraa mootummaa keessatti uummanni amaaraa abiyyitti ka'ellee ani ummata amaaraa akkaan irraa dubbadhee dhimma abiyyi gajjabeessee dubbadhe quba qabdanii ani kana yeroo Yaa. dubbadhu siyaasaa abiyyiif osoo hin taane quba qubatti hanutti hidhan sii galee farda abbaan dikeena'ee alagaan dhagaan dhawaa jaanis ni galee ani Dhuga. abiyyi badii inni qabu fifin akka nama oromoo taayeti dubbadha malee abiyyiin nu miidhaa jira akka fadhan haa godhanii jee muraa mataa kiyyaati ittiin dhiisu sii galee asli arras borullee jechuudha. Ani aramii waa'ee abiyyoo dubbates afaan arabaa sirriitti hin beekarraa hin dubbadhaani. Afaan yoonii fi bulchaan Ameerikaa waa'ee abiyyi xiqqeenyaan kaasellee abiyyi gajjabeesseetii waa'ee isaa boonsee dubbadhaani afaan ingiliffaatiin. Siigalee kanii waliin bacaabachuu. Afaan Faransaatu seefama wanni ati hin beekne afaan Faransaa kana isaallee nu baradhitu. Afaan Xaaliyaanii hin beekne afaan Faransaa hin beeka. Siigalee. Dhaggeeffadhu. Wannoo kanallee sirriitti hin beektu afaan Jarmanii kanallee moon irraa gasilaa sirriitti hin baradhu. Fixeetiin jira dhagee asli wayin simaan dhagee asli. Kanarratti ani ummata kana takkaa xiqqeessee hin beeku saba Oromoo isaan bira dhaabbachuuf moggaa lamaan dhaabbachuu malee siigalee amma mucaan kun abbaan abdii kun gorsa barbaada nama hedduu jarjaruu fi nama hedduu humaan beekne garuu komediidha komedii yaani gawwaadha siigalee gaafa kan waraanni bilisummaa Oromoo hidhee maallaqa narraa fudhate jee nama waraana Oromoon qabdu xiqqeessaa ture hidhanii maallaqa narraa fudhanii kophee malee naariyan jee abiyyi maaliif tuutan jaa abiyyi maaliif Nasra dubbiin teeti. Afaan Somaaleeti komediyaanii gowwaa jechuun maal jechuun afaan Somaalee sirriitti beekan. Eenyu sirriitti beeka? Abbaan Abdi. Abbaan abdii nama malaamaltummaan isi gowwomsee isinii taphatu nama waan takka wallaalaan guddisira abbaan abdii nama afaan Oromooti sirriitti waa barreessee waan takka sii maxxansineessin. Jechuun nuti ilma Oromooti jennee namni hidda isaatii fi miila isaa qaqqallaa miila lukkuu fakkaatu kun tiktaak irra gadhaa beeyana. Abbaan abdii afaan kamiin na dubbatu. Abbaan abdii kan akka kophee udaan irra ejjetanii Oromoon dura fiigaa turte. Kanaafi asli keenya kanaafi ani Oromoon bakka bu'ee jiraadha. Aboo abbaan giddii kullee nu rabbashe silkiin isaa akkuma shaarmuxaa maamatti bira kotu ba'e abbaa Abdi. Abbaa giddii. Kanaaf asli maamma. Deemi kiniinii kee gurguradhu waa'ee aktivistoota Oromoo walolan araarsaa jirra. Kanaafi asli keenya kanaaf ani hawaasa kiyyaaf hin jiraadha. Yeroo hunda bakka rakkoon jirturra dhaabbadheetiin dubbadha. Arrallee borulleedha. Ummanni Somaalee jibba Itoophiyaa irraa qaban akkamitti Abiyyi Ahmadii warra Somaalilaandiitiin bilisummaa harkachuu qabdan mootummaa mataa keessanii ta'uu qabdanii ragaan isinii baha je'ee akkamitti Somaaliyaa jalaa baasa jechuudhaa fi ummata keenya miidhaa jiran. Siyaasaa Somaaleedhaan yoo sirriitti hin beekne. Isinii galee? Kanaaf rakkoon Somaalii fi Oromoo jidduu jirtu asli akka qorachuu dandeessa. Waan kana nama gurguddaas deemtee gaafachuu dandeessa. Somalilaandiin Somaaliyaa waan bareedduu kana fuula duratti ilaala. Hayyee. Abiyyiitu tokkummaa Somaalee balleesse jaaniiti. Kanaaf Abiyyi Oromoodha mootummaa ta'uus Itoophiyaadha janii miidhu jira malee fiidiyoon bishaan keessan yoo diddan waan feena irra buufannee irraa fi ana gara biyya keenyaa ji'eef uummanni keenya miidhamaan jiru. Hawaasni kiyya akkasii beekuu qaba. Isiniif hin jiraadha Oromoo yeroo hundaani. Ammoo Oromoo ni beekuu qabdan. Amma waan nu barbaannu waan jedhu Nasraa teenya waan jedhu. Nasra atillee Nasra. Atillee artistii Oromooti, aktiivistii Oromooti, qarree Oromooti, abbaan Abdillee akkuma tuu jette koomediyaanii Oromooti, qeerroo Oromooti. Warra duraan wal jaalataa ture amma jireenya mataa keessanii jiraataa jiru. Mumkin jaartii lammaffaa si godhachuu osoo barbaadu wal loluun mala, sitti aaruun mala, wayinaaffan jiraatuun mala dubbii keetiif abbaa Abdii kana keessa. I'm so sorry jedhiin Ingiliffaan dhiifama wal gaafadha jechuu barbaadete. Eenyuun? Abbaa Abdiiti. Abbaa Abdiiti jechuun kopheetii yaan gabbeedhuun godhan jennaan. Oromoo akkasi buqqaatee manarraa buqqaatee manni irra gubatee taa mormarraa ciruu jiran sababa as baatee waa borciteef jecha namni meeqa lubbuun isaa bahu jiru uummata saniin soorii jedhi malee anaa miti. Wusha. Soorii anaan jetta soorii. Anaan jetta deemu uummata Oromoo kaa hargeysa keessa mormarraa ciruu jiran saniin soorii jedha anaa miti. Maas baatee waa borcite. Maalti siin gahe jireenya nama. Jireenya mataa keetiin dalagachuu jirtan nama Oromoo jiraatu. Deemu Oromoo Soomaalii keessa fixu jiran san soorii jedhiin anaa miti. Horii. Kan akkas bayi afaaniin alba isiin jedhe.
صدقة أفانين الباتي نمني ديمبو أسو أفان سومني بيت أورمون تم مسكينة ديمبو بيتا صدقة waan isiin afaaniin albaate osoo ديمبو dhageettanii wallaahi soomaniin guutuun akkanatti oromoo kakachuu jirti sababa isii mootummaa waa'ee daqiiqaa akkasii naan shan dubbatin warraggata bishaan daqiiqaa keessan shan humnaan isinirraa fudhan abiyyi king salamtu egaa fudhate araara waa'ee beekte abiyyiitiif bishaanii أصلا siin gahe نيبا warra waliin maxallatteessee waliin hojjeta waan mara duqeeta. قلنا قبوني سيني أصلي سبيرا يعني boy لما deebii deebiftee baataa nasra inni mi'uut godhadhe amma deebii deebisiif ka daqiiqaa tokko guutuu si arrabsee baataa sodaattee jira نو أتس وارا كنا دبي جولين ديم تانا وبختي كرابر من خيدي ولد دفنيف مالي لما كان قبيها لفنكينيا في البيت وقبيتي يعني سنة ريامي من دكتورة ولد دفنيفيني هواسا إبسو جرا مالي أنا يساوي جدو بچان جرو قارو غافان كينيا في بابدي مخا مقالا ولا كاي جوس سيد اي ميلا خان يلا سيغا غرافا فيديو ورابا قبايني قد خانو ما ديبي سان ساتي نجي انجرادا ayyee nasraa teenyu nagaan turi jabaadhu ati jabaadhu saba keetii sagalee ta'e abbaa abdii baga sargi irraa hafte nasraan deemte Min tamataalle duqeeta maal fitti maal fitti انا نفور qooshaa abbaa abdii as baatee uummata waliin nayti maaltu waa'ee uummataatiin isii gahe hayi carraa ko as baatee afaan albaatee ijoollee meeqa mormarraa muranii akkasitti manarraa baqattee ta'an akkasiin rakkattee muka jala tattaa'u jirti hayi carraa ko osoo aboon bira abdi jiraate nagaa haa buusu jedhana nagaa haa buusu nagaa ima wayyaa warri afaan sumaalee beeytan yaa'u hammeenya sumaalee naasayinaa ijoolleen miidhamti warri sumaalee jiranii garuu an viidiyoo nasraa keessatti afaan sumaalee xiqqoo xiqqoo hin dhagaa waan badalleen argine I don't know nama waram garatti hubata kaa no amma oromoon tun miskiina ta'an biyya arabaa jirti ta'an oromiyaa jirti wanni siin afaan kana beektu namni sababa uummata oromoo dhumaatii biyya soomaliyaa keessatti itti ta'u jiru nasraa fi hamzaa sheek jaabir ka fir'auna rabbi oromoo fir'aunaa godhe san oromoo fir'aunati sun duraan rabbi sajjeesinna yoo du'ee dhabamirra jira wallaa as bahanii afaaniin albaa biyya jarman viidiyoo tatta'anii nasraan dhageenne viidiyoo hamzaan dhageenne kanarraa kafe abbaa abdii ati nama itti aarte yoo qaba yoo jiraatte hordoftoota baay'ee qabda nama 6,000 si hordofa mana kee banattee deebii deebisuu hin qabda mirga qabda no ani waa'ee so siyaasaa irra dubbachuu hoggulaa fi dhufu dhiigan na dafaan danda'u wannan inni akkasitti if maraachii daaraa mataarraa haga miilatti if naqee carqii ilmi namaan keeyyanne keeyyadde achirratti haga namni na laale haqqisu tokkotti if godhuu fi sababa lammiin tiyya akka dhumu jirtu waa'ee garagaraa kana xiinxalee sammuun tiyya hin rakkanneef achirratti if maraacha san yoo dubbadhee maraacha kan dubbadduuti. Dabarte garuu dhaamsi tokkoffaan qabu yoo rabbii keessan sodaatan rabbii nama keessanitti amantan maqaa nama oromoon intin dhoofteetiin nama arrabsina iyyee hundaafuu yaada kee no yaada bilisaan dabarfadha oromoon maqaa nama dhaamsi ani isiniif qabu Nasraa Gursumuu fi Hamzaa Sheek Jaabir akka abbaa waa'ee abdii maqaa soomaliitti namaan ta'inii waa'ee mana kee oromoo banadhu deemi abbaa feetee arrabsiisin jedhe bar hordoftoota baay'ee qabda in sodaattaa mana kee banattee nama arrabsu yaa wow Inde. Na argaa in beeyti yennaan jaartii sheekaa kitaaba dhiixee jedhan mina gabbanyane 6,000 iska 7,000 intin hordoftoota baay'ee qabda achi deemi asitti seentee wanni maqaa namaa bantee mana dhooftee jejjigootuuf hin jiru. Doktor, Yaa amma jarri lachuu akka ummataaf yaadan ummataaf qabsaa'an himaa jiran. An amma ummata jarri qabsaa'anii keessa jiran. no abbaan abdii sina yoo daaraa dibate malee maal oromoo goree beeka isin maa kijibdi ana oromoon tura kisiin afuuftu na dhibaabar iski mee abbaan abdii maaluma oromoo godhe bidaatamii ummata ashqaabaaci nasraan dhibba abbaa abdii caalti wallahi waan dandeettuun oromoo sagalee taatu Doktor oromoo Azmi, gargaartu abbaan abdii mee ilma oromoo kam gargaaree beeka oromoo tamii sagalee ta'ee beeka daaraa dibachoo ta'e namuu daaraa manaa qabaa dibateetiin akka jaldeessatti gangalachuu animals gaarii miti as keessa dhufee nama amma hamzaan faa nama jabaan oromoo qabdu wallahi noo sirrii miti wallahi ashqaabaaci waan kijiban jaaladha namni guyyaa tokko oromoo sagaleen ta'in dhufee yoo nama umrii isaa guutuu waa'ee oromoo danda'u dubbatu wanno yeroo ani beekamaan nasraan ofirra deemsi callisa malee sirrii miti kun sirrii miti
hin agarre yani jireenya kiyya keessatti abbaa abdii daaraa dibatu malee isaa guyyaa tokko rakkataa gargaaru isaa guyyaa tokko oromoo sagalee ta'u wallaahi rabbi ija kiyya haa qabu nagarre wallaahi nagarre amma yoo namni kana jedhu hin hinaafaa bar ummanni oromoo kun ummata asliin abbaa abdiitti hinaafu jedha kana jechuun leenci harratti hinaafu jechuudha bar asliin abbaa abdiitti hinaafu jechuun leenci harratti hinaafu jechuudha bar inaal aስተሳሰብ ያለ ህዝብ ጋር መኖር ነው ያልቸገረ ከናብ ላይ ብራ በደዩን ገደ ጫላ ጋሪ ሚቲ ኖ ኖ አካሲ ዋይ ቀብሶ ከዘኒ አዝመት ዳባ ወረ አባ አባ አብዲ ኪንግ የታን ቦደ ንጊዜ መነበነ ተደቃች አነመ ተኮወል አቡን በርባዱ አናባን አብዲላህ Doktor Asli, ኦ namni tokko Ahmad Turee kan jedhu tokko yeroo dhibbaa ol rabbii jedhi na galchisin jechaa ture. maqaan isaanii Ahmad Turee kan jedhu laala lakkoofsa tokko tokko barreessaa ture. Rabbii jedhi na galchi jechaa ture. Yeroo baay'ee deddeebisee barreessa. maali Hin beekne wallah. Rabbii jedhi jedhaa jira. Asli na xiqqeessan salphadhe. Eh? waan bareedduu tana fuula keessa laala ati laallatani qoy seeni amma ture si erge amma ture seenaan jiru ka Mandara keessaachi na deebisaa. Allah ilaha mandara keessatti na deebisi jettiin ta'u deebisee amma ture meeti Kunoo lakkoofsa tokko barreessaa jira. ergee fi galuu dide boo namichi mala aksitti gargaaru hin beeku Hin beekne carraa isaatti jira. asirra ka ergate khaliifaa kingi ahmad farrisaa sa'id jamaal Ahmad Tureen jira amma argee. dhombir Yeroo baay'ee rabbii jedhi jedhee deddeebisee barreessaa ture. السلام عليكم. waalaikum salaam Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. fayyaa كم هي اصلي نقالة؟ fayyaa jirtu جرا كلاس ربي كم يانكي jirra kunu بقى جرات amma lakkoofsa tokko barreessisin agarre Ata barreessa bar anis amma argee. Kun ammas barreessa. Kunoo amma barreessee ilaali qabi. Ammas barreessa. ergeef Nam tokko barreessa nagasni ergani nagalcheedha beekta. neetworkii isaatu dadhabaadha Itoophiyaa jira. Nagalchii qofaa miti yeroo hedduu deddeebisee rabbii jedhi jedhee barreessaa ture. haaloo Maati Ahmad. haata zala waalaikum salaam Waalaikum assalam. Maal aboo gaastari nutti kaaftanii barreeffama namarraa laaltanii. maal barbaadda Wanta hin barbaadu moo? eh Wanta ni barbaadu obboleessi asli galatoom carraa kanaa kennuu keetiif beekte. Ani amma bakkeen ani jiraadhu magaalaa Somaaleeti garawwee keessa jiraadha. Hedduu takka rakkisaadha dhugaa dubbachuuf ati bakkee nama Somaaliyaa Puntlaandiin keessa bakkee akka itti nu jiraataa jirru nuufi rabbi beeka. Dhugaa amma isin qallitti deebisuu dhiyaate jecha amma Nasraa Gursum jettee fi ennu Shee Hamzaa Jaabirii fi kiyyaan tokko askara afaan Somaaleetii fi afaan Ingiliffaatiin jara kanaan jedhee fidanii bakka nu dalagaa jirrutti fidanii ummanni kun Oromoodha inni nutti agarsiisan. Nu lubbuu ta'e jechuun Oromummaa akka jiru ta'initti Oromoo miti nu beeknu fakkeeffattoota jenneen. Jechi isin jarri jettisan hin jecha lubbuu nama meeqatu wareegame. Warri afaan Somaaleetiin jara wajjin haasa'ee fedhan Oromoo ajajan fedhan Somaalee haa jedhan. Afaan Somaaleetiin jara wajjin haasa'uu nurraa hadiisanii jechuudha. Dhugaa qallitti deebisan dubbii kana gara biraatti nurraa laallee sirriitti sagalee nuuf ta'a nu bira dhaabbaddaa isin jechuudha. Hedduu takka isa gara galluun isin jiru kan mafanya Puntland kana keessa Somaliland isin nufu በጣም tulfaatee jira. Wanti kun ammoo waan duubatti deebi'atee waan fuulduratti deemaa jiru malee. Tugatta arifaan abdi lubbuu nama meeqa baaf jecha naaf yamaan dafaa jechuun lubbuu mashinaa bakka kanatti yaana bakka gaarii gayyaasan immoo kun akka naa wakkoo wallahi wallahi billahi viidiyoo isaanii jala kanaan seerguu danda'a. Bakka kanatti dhalaa kini gayyaasan oromoo kan irratti gayyaasan suura jarri haasu isan jecha jarri haasu isan maalee guutuu tura.
Dengar mau lain itu jasa nama Sadi Isida Hamza Jabiri kian toko askara Ethiopia ti. Afan Inggris TV afan Somali tinjar Arab sih. Tidak ini itu man dukun orang orang miti bisilla bishaman orang racu dem telepon orang racu dem tadi sim bahasa tu ta duralun buka tu miti sim bahasa tu lalu orang racu dem arta ini gotti badan orang terawat sama aja rasanya. Hal kan ibu ya kebayang nih dalam kunjur, namun gurun dalam rakyat ini akan buhi itu akan walber tidak ada gurun fatah kayak tidak ada. Gak kawan kan bisa karena sahabat lain, media urda beranuga segala nusa anuga dapat dah. Gak wakar tinggal luat kan juru kan tinggal luat kan juru. Karena menurut udah mau butun umat jalan atau mau umat butun itu, mana umat wain mau tuh mau tuh maka rejina male lo berbadan nisan kabilan buran ini beda itu asli di situ. Beli suara zala komenti kan, komenti boisa berresitan kan, di sanggulitti kan. Mal TikTok itu fufeta nih rap. Obboleessa rabbi sina eegu uf eega ijoolleen keenya warri afaan Sumaaleetiin waa jettanillee kunoo dhageettanii halkan tokkotti viidiyoo ijoollee Oromoo dhageeffatanii nama 5 mana dalagaa Wallahi billahi nama jan. Sabab misalnya tujuan video makana fidani din la kata fo mata san ummata kana beten inane Oromoo ra yetin sabab sai tidak langsung kata kan takat gayati bakata tudumpe. Isang Oromoo ra. Gisee ko wanti kun isitti ndaga mutu kumalle ha fetan jaja fetan bisa abi man nu goda oso sabu fiti yade oso sabu fiti jalate wanta sartela duran duse atan tunga da fetin sila lammin ke cike sa mata kana ke hede guja kana ke hede yaw ko wele labsi har male in mutasa kun mona ko ayu mata ske lubbu sa baresu ara kan mata poti Ahmad. ah